sibillee haaraadha. Biyya kana jechuun biyya wangeelli hin geenyedha. Waaqayyo nu gargaaree hojii wangeelaa irratti hojjechaa jirra. Asirraanii dandi kan jedhamudha biyyi deemamu. Ammas goriirraa kaafneerra. Aanaa dandii keessatti argama. Amma garri nuyi itti deemaa jiru kun gara biyya Gooroo bakka jedhamudha. Bishaan kattaa keessa fuuttaafachiista waan hin jirre gara jiraatini waamta lafee lafa onaaf lubbuun deebisa miiluu kee tokkitti dachee roomisiisa. Ni amannaa. Waggaa 4 finneera. Akkasumatti deemnee hojii waaqayyoo hojjechaa jirra. Lubbuu baay'een immoo dhaabbatee nu eeggachaa jira. Lubbuu kana bira ga'uun keenya immoo dirqama. Yesuus Kiristoos ammas nu dabarsa. Amiin. Gara Iliyaas taasoo jettee arrabnistooti. Sabni kun si dhaga'uu barbaadeera. Namoonni si barbaadachuu dhufan kun harka duwwaa hin galin. Mee sagalee guddaadhaan amiin jedha. Ammayyuu sagalee keessan baasa amiin jedha. Cahuudha ishee afura du'aati ishee barbaada. Afura du'a? Afura budaa? Daa'imman hirkaa afura kan jettu. Wangeelaa keessatti qaban qatti godhi daa'imman hirkaa fuudha dhaabachiisi daa'imman hirkaa fuudha kan jettu daa'imman hirkaa fuudha qoy maal gochuudhaaf ishee maal gochuudhaaf eenyuun daa'ima ishee maal hojii akka namaa akka isheen maal taatu illaa isheessi nagaa daa'ima ishee akka laashoon angama ishee ija qabne luka qabne harka qabne ka afura maali taati afura maali taati afura harka namaa wayya nana geeffadhu wayya yesus nana geeffadhu nana gahi gisee sadii guggubuu dhuftee yesus eeyyee baba nagaa bobaika baba nagaa yesus yamarriiko harka walitti gara deemata. Woi. Abad. Woi adatti tireessina baatti tireessina adatti tireessineeti ka. Ishi. Woi. Kuma meeqa? Woi. Woi kuma kudhaafur. Akkasii maal taatu? Akka bujaajamtee sammuu ishee sammuu taatu. Akka moo sammuu taatu? Billaa keetiin qalla jennee billaa kee jala seentee baatu. Billaa eenyu? Woi harka kee harka yesus. Harka eenyu? Edda qaduu kaanetti si waammattee si jalatti baate. Yoom? Woi jaalala sadan kana jeesaa gaama maatigaa gaama sanbata. Maal jettee oolta? Hin qalanna jennee sitti harka kee kennattee baate. Eenyutti? Woi gooftaa yesus. Harka keessaa kaasaa. Warri yesuusitti harka isaanii kennatanii oolu.
Nandema silono kare nandema 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 nandema. Tocco. Moya Enrico 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 Enrico. Sarva? Valentine tan Enrico kubega. Valentine tan Enrico kubega. Vaya, 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 Enrico, Enrico, Enrico. Isa rumaki tena bayi ke saika. Nande, Ujerika. Nande, Ujerika. Nande. Ujerika. Tocco. Sarva na bichare. Ciao. Kopa. Jedani. Me kottu me. Yero fansi kamal ture karatte turte. Mal jette turte. Natti dubbat. Vitamina qophoomnaa nani. Mal jette re. Garaa koobrishiinii ta'uu baannaa yaa Yesuus sitti of kenneera. Garaan koobrishiinii mata ilmoo koo namni naa guddisin jiru. Abbaan nama gataati nama gatti yaa Yesuus ati nan gatiin hin jedha. Isa booddee hoo? Isa booddee akkuma inni bitamee dhufetti achumatti hafe. Waaqayyo na oolche. Maal jettee maqaa godhofte? Gooftaa Yesuus duraa si mucaa tokko sin birattan dee'e. Ishi. Amma galeen gooftaa Yesuus gaati nagattaa abbaa koo. Duraa moociin beeku honcee bitettan baqadhee dhufe. Na biratti? Eessatti amante? Anas wanta namalee sin biraa achumatti dhufe honceettaman. Ishi. Gooftaa Yesuus nagattaa abbaa jenna malaatti halkannaa ta'e. Jennaan miini bitaneen fashadhaa. Gooftaan siisii kabilisa baate. Eeyyota akkasiin jedhe? Sin. Wai, Loolaan, abjuudhaan moo? Ana fakkaata? Yesuus ariifatee gara keessan dhufa. Eeyyota malee dhufe har'a. Harka walitti nama galateeffadhaa. Isa daatu. Daa'ima kee maaltu laashessi? Ani hin beeku. Hiikam bilisaamu. Amiin. Dhuftee galateeffatta. Ameen. Torban lamaan irraa dhuftee galateeffatti. Amuun jedhaadha. Manaa kan dhukkube dhufu ayyuu ta'eera. Harka walitti nama galateeffadhaa waaqayyo. Ati mana seenii daa'ima seelaadhaa fi isheen ateessu qorra keessa. Jedhaa. Maqaa Yesuus. Jedhaa ammas. Maqaa Yesuus. Mee har'a sagaleedhaan nan fayya warri jettan jirtu? Mee sagaleen waaqayyo na fayyisa jedhaa. Sagaleen waaqayyo na fayyisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irraa kaafnee wajjin ilaalla. Sagalee kana ergan dubbisee booddee ergan dubbadhee booddee namoota baay'ee afurramaan gadhiisee deema. Afurri xonqolaa gadsiriisee deema. Afurri dhukkubaas gadhiisee deema. Fayyitee galta. Inni dubbisa bilis keenya. Qofa keessaan gara addaanfaa gara heewwaan fare. Ilaala hojiin seetanaa akka nuyi waaqayyo wajjin waliin galleedha. Seetanaa kan gad darbatee of tuulummaadha. Seetanni ergamoota waaqayyoo keessaa isa cimaa ture. Garuu gaaf tokko waaqayyoon mormuu barbaade. Achumaa waaqayyo gadi qaqaqaqa. Istii gad darbadhaame. Irra jedhaa. Jawweerra akka jettan humni isinii kennameera. Hin dhageenyes. Inni isinii mormu miilla keessan jira jira. Mortuu xonqaa inni isin jettan miilla keessan jira jira. Mee miilla koo jira jira jira. Jira jira. Jira jira. Jira jira. Jira jira jira. Lortoonni tolkaa'onni sammuu keerra miti miilla kee jala jiru. Harka namaa. Harka namaa. Akka isheen maal taate? Akka isheen maal taate? Akka wattu. Akka wattu. Akka wattu. Akka maal taate? Akka wattu. Akka wattu. Akka duutu. Akka duutu. Akka wattu. Na jedhamu. Inni keessa wayi. Tokko. Sanuma nama argite.
maaliif seexan irraa iyyabeetu sammuurraa bu'ee. Eenyu manaman mortuun warri isinitti mortarra miila keessan jala kan. Irra deemaa maqaa Yesuusi. Irra deemu yaadinaan Yesuus. Yaadinaan abbaa deemu. Yaadaaga. Jala isi gooftaa haa ta'u. Seexanni sammuu keenya irra jira moo miila keenya jira? Miila keenya jala jira. Miila keenya jala jira. Harka kisi kaa. Warri sabbata qabadda. Qaadi sirriitti. Koori. Irran deema jira. Irran deema. Halkanii guyyaa maasii keerra deemtu miti. Har'a booddee irra deemtaati. Har'a booddee irra deemtaati. Halkanii guyyaa mana keerra naannootti miti. Har'a booddee irra deemtaati. Walutaadhaati irran deema. Ani irran deema. Yesuus maaliidha? Gooftaadha. Hallelujah. 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 Jala. Hallelujah. Jala. Hallelujah. Jala. Hallelujah. Jala. Hallelujah. Yesus gooftaa. Amen. Dhaggeeffadhaa akkasitti beektuudha. Jannati kuni ragaa karaa Addaamiif faa karaa Ewaan faa gale. Jannati lammaffaan garuu karaa ilma Waaqayyoo dhufe. Ani meeqa jedha? Ani dhaloota kakuu haaraaf jedha. Ani dhaloota kakuu haaraaf. Natti ho'e. Ani dhaloota kakuu haaraaf. Kakuu haaraaf. Eenyutu amantan isin? Yesuus. Mee warri eenyutu amantan? Yesuus. Mee warri amantan? Yesuus. Eenyutu amantan? Yesuus. Eenyutu amantan? Yesuus. Mee warri Yesuutu amantan? Warra Yesuusitti amanan mortoonni hin danda'a. Tolkaa'onni hin danda'a. Bartumoonni hin danda'a. Sababiin isaa Yesuus gooftaadha. Yesuus awwaala dhiigee gara. Yesuus awwaala dhiigee gara. Olutaadha Yesuus ka'eera. Yesuus mo'eera. Mee Yesuus mo'eera jedha. Yesuus mo'eera. Yesuus mo'eera. Ilaala deemanna. Seexanni gaafa maqaa Yesuus dhaga'u. Ameen. Sardoo. Reela mamaka. Mee maqaa Yesuus jedha. Maqaa Yesuus. Dhaamsatira. Wagga. Mee maqaa Yesuus jedha. Maqaa Yesuus. Jedhamayyuu. Maqaa Yesuus. Jedhamayyuu. Maqaa Yesuus. Warra maqaa qabeessaamtu maqaa Yesuus ni fayyidaati. Ameen. Maqaa Yesuus hin jireenya argatte. Ameen. Yeroo baay'ee rakkoo keessa guddaan feentee taatanii waa yaadamtu. Hoyyoo tonkolaa naajjee sakaa haashaa jeeda. Nama si bari'u innis keessaan caalanii. Innis keessaan caala. Maal jettan? Innis keessaan caala. Maal jettan? Innis keessaan caala. Maal jetta warra dandu? Innis keessaan caala. Yesuus mana namaa jira moo mana keessa jira? Mana keessa. Isin keessa jira? Surada. Ana nabe. Yeroo hojjetina Yesuus barke. Yesuus waa'ee waan hin beekne qabu. Ani hin duune jira. Balleessa, ajjeesa, na hiyyeessan godha biyyaan baasa. Ofii biyyaa baasa. Du'eera qorra asitti dhungate hin jettu Waaqayyo waaqessa viidiyoo dhiisaati. Sabulmaata si Nigeria. Amma akkasii waldaa kana namne seexanii yeroo hundumaa oduu odeessa. Yesuus afaan seexana gaafame. Amma irraa maal najaalattu? Mee maal najaalattu? Isa guddaan na keessa raadhi. Keewwata itti amamure. Waa isinitti himu biyya honcee yeroo hin jiru dhadhaa haadha hojii kootii inni ofitti qabee ofitti dibu ulfinaan naqe. Dhugaadha. Ameen. Dhugaadha. Natti hin banne nama si biraa harkaan qabsi. Yoo Waaqayyo balbala sitti baneeriin tajaajila jalqabdoodiin of hin tuulin jedhiin
Gooftaan Yesuus jedhiin. Of tuulotaan jaallataniin. Of tuultotaan jaallataniin. Maqaa Yesuusiin guddachaa deema. Harka walitti galateeffadhaa. Abbootii baay'een nama guddaa godhadhaa jira. Laas keessa. Ergaa dhagaa. Sooressota baay'eetu gara keessa dhufa. Nama Waaqayyo birarraa baru jira. Tokkummoo akkas godha. Tokkummoo dhagaa. Erga pheenxee taatanii pheenxee mogobosii ta'a. Gidduudhaan hin haatinaa. Ishi jedhaaka. Ishi jira. Namni tokko asii ba'ee haraqee qaba. Alleluuyaa yoo jedhee naa faarsi kaana. Na dhagaadha waati. Haadhattii isheettii fincaan dugda keessa yaaste sanan dagati. Bishaan naqii lagaa fidiif sitti hin badu. Amanuu murtamini sagalee guddaa dhaga jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos jedha. Har'aa jalqabee qulqulluu maqaa keetti amaneera. Si amanee sin kaadu biyya lafaa kaadeera. Hojii seexanaa ganeera. Du'a keessaa gara jireenyaatti waan na waamteef maqaa koos immoo galmee jireenyaa irratti waan na galmeessiteef sin galateeffadha. Harka galtan walitti ree. Galatamaa. Tokkoon keessan hin baradhaa. Warri naannoo kana jirtu waldaa kana jirtu warri kaa waldaa naannoo keessa jirtu. Amma. Hallelujah. Bishaan kattaa keessa futtaafachista waan hin jirre gara jiraatti ni waamta. Lafee lafa onaaf lubbuun deebisa. Miiluu kee tokkitti dachee roomisiisa. Ni amanna. Tullu raafame machi hundinuu gadi